Ngamalli naman dhiisu. Geemii kaansi godha. Qofa qofa taphatarra. Deebisee wanti godhu kaansi godhu. Amma qabame. Okay. Ishi. Innaa wanni ani isin gaafachuu barbaade doktora koo maal barsiiftanii tarii yeroo bakkee deemee tarii waan tokko waan yeroo isin bira jiru sana mana keessatti keessummaan jira yookaan obboleessa qonna bira jira yookaan immoo qeessodaan jira jechuu kan inni dagatu wayii maal barsiiftan tarii waan kana naa qulqullaatu mucaatti murteessi. Waan isin addatti barsiiftantu jira. Ani maal barsiisa? Barsiifte jechuu fi gumaa kiyya namni waa wal barsiise jechuu fi yookaan wal bira gaheedha. Nuyi nama gana halaala walirraa jirudha. Amaluma dura ittiin dhufee yoo ta'e malee ani waan isa barsiise hin qabu. Sijjamaar qabsoo dhummaan kiyya waan naannoo kana irratti qabsoo inni asirra wareegama kafalutti jirru waan kanarraa inni ofaa eegu. Inni immoo waan kanarraa of eegaa hin jiru. Anamma asumatti walumaa galatti waa'ee isaarraa dubbachuuf osoo hin taane waa'ee kiyyaa fi keessaa anumaa fedhii isaati. Waa'ee jireenyaa kiyyaa fi keessaa anumaa fedhii isaati. Anamma kanatti dhagahamee jiruuf irraa dubbachuun yaadulleen gocha inni kaleessa dalagee kan ija kootiin argisan gocha inni maammee irra dalageedha. Yoo dhugumaa dhokkodummaa walii qabaatan maammee waan barbaade irraa dhorkuu danda'amteetu dha. Maammeen fi beekuun jaalalli. Osoo gurtiin keessin toluun taadaabuuti gogaa kuwaasa wadanii keessi gosa godhanii dheengadda siwaamuu dhaabbii qiltuu jedhee siwaamuu barbaadee biqiltuu siwaama yeroo ta'us kanaafuu Isumana dubbataa dha bara. waan isin obboleessa taateef biqiltuu siwaamaa laayif irratti koo biqiltuu siwaamaa ture. Jaalallee waan biraati. Fakkeenyaaf amma maammeen biqiltuudhaan dhiisii walaloo kana mucaacha kana walii hin walaleessi yoo jedhe mirga guutuu irraa qaba dhibbatti. Maaf bultii isaa waan taateef. Qorataan dammoo iddoo kana seenee an obboleessi isiitti waan an jedhe qofa fudhachuu qabdi malee waan namni biraa jedhe fudhachuu hin qabdu. Waa inni jedhe akkamiif fudhatti? Sila bultii isaa keessa isatu seenee isaaf jiraata. Isatu qorataa fi ishee ani kan dhagameeru isa kanaadha. Kan kaleessa irraa gaaffii nattee erga kaleessaa midhaanii bishaan afaan kan kunan dhoofne aarisa irraa jechuudha. Dubbadhu gumaa kee yookaan hin caaltu. Anuma dhiira keessa lamanumaan ijoolleen kan koonanii dhibbi lamaa shantamman kunutu isin teessan jechuudha. Abaaboo lama dhabdanii jaarsatu uffattu ta'ee hin beekuman gisee tokko nan tuffatinaa malee maal itti guutaa himachuu koneetina maqaan hin nyaatinaa gama dubbiittan ce'aa dhiifama. Ijoollee koottan immoo waa'ee maddee na uffachaan isin jedha. Yaa doktor amma isin akka qabdu maammeen waan barbaadetti murteeffachuu danda'a. Yoo inni qe'ee warra soddaa sanallee hin dhaqin jedhe dhaquun qabu erga guutuu qabu. Amma jechi keessanis sirrii. Tokkoffaa jaarsi keessan qorataan akka obboleessa isaa tokkotti akka obboleessa hangafaatti kan godhu. Akkanna nyaatameen. Asii jedha. Kaleessas immoo waa sumaalee wayiifaa wajjiniin jiraa jedhu wal waa shakkan immoo isa kana quba qabduu sillaa waamaa inni wanti isaa booddee immoo an afaan sumaaleen beekaa booddee badduudhe. Maan nyaadha nu nyaattamee lafa jira maangoo maan nyaadha maangoo narraa jira mee maan jettan? An afaan sumaaleetiin danda'ee jaarsummaan dubbadhuudha. Maal naa jettan mee? Mucaan dhageessu maaliif wayiifaa mokkoraa jira jedhanii akkamidhaa wanti isaa waan kana sirriitti mee sirreessaati yaadotto. Qoradhaa amma isinii
Gani? Dala biratan Sumale. Sumale. Kuno mamme tu wajib. Miliyon dia nak kawaja. Kalau tu makan. Para. Akkasitti walumaa galattamma hojjannee akka saatti si. Yoo gara kaanii bahu gara kaanii gubata kaanii yoo bahu gubata kaanii yoo bahu gubata kaanii. Oromoo jala lufee qabootaa qabatti jedhee yeroo hanga malis maaliin naa ta'e. Amma. Carraan keessatti kan gabaadhi homa wajji. Mucaan Shaarukaan Hindii nuti ta'e. Habibti Shaarukaan maanu galata haadha bu'oo viidiyoo isaa namni shirannarra godhu keessisee dhalaan inni waliin asu dhalaan ogguwaan inni fakkeenya biizii faa ta'ee dhalaa gabicha oolanii irraa ba'e waliin inni ni caffaraa oolu rabbisitti fide. Sagalee isloo sagalee kana isloo godhee wajji deema barummata. Dubartoonni akkas jaalatanii beekamu. Amma dhugaadha rakkoon inni qabu jaarsi kan kee doktor. Ati walaloo kana dhaabsisi. Injaniin qalbii shamarran hedduu hatee fixee. Shamarran hedduu amma nam beekan jaarsa waan xiixala atis dhugaadha nama qulqullummaan guutamte. Yeroo nama nam beeka ati nama qulqullummaan guutamte waan shakke. Amma gizee tokko silkii isaa kan harkaa fuudhiiti cheekii godhe. Amma kan siifan du'a utuun si argadde utuun akkana ta'e jedhan baay'ee dubbachuun dhiise malee. Ni galee. Kanaaf yoo kaa'amu akkana godhe. Haqaa ta'eeti gumaa dubaa rabbeessa turtan gammaa kanatti akka tudeefinaan. Amma inni ati gattee finyootti baafteetuma gadhiifte jechuudha. Marga quufee dheedeetuma qeettola deebi'u jechuudha. Maali na gabroomsite jedhaa yoo waa jennaan eessaa waatti dubbadha yoo waatti dubbadhu ati na gabroomsite jedha akka waan qiliin dhoo jiru ati na gabroomsite. Ati na gabroomsite. Haa ta'u garuu amma rakkoon jiru maa inni Ati akkatti wal sirreessinu beeyna. Ka isaaniin sirreeffadha amma dubbiin cimtuun dubbii bultinaa. Keessatti seenaa jedhanii na himan kanatu baraana nyaataa isin deebi'a. Walumaa galatti amma wanni isin gochuu qabdan yaa doktor. Akka wanni kun sirraa'u gara fuulduraatti kan maammee kana deebifnee utubuudhaaf wanni nu gochuu qabnu kallattii dhiifamaatiin kallattii obboleessii egaa amma obboleessanitti jarri wanni nama wal jaallatu obboleessa jechuudha. Amma isinii tokkoffaa akka wanni sun isinitti hin deddeebinee fi maammeedhaa fi biqiltuu walitti araarsuudhaaf mee waan kana irratti hojjedhaa sirriidhumaan. Guma gaadura dhiiseeraan darbatu. Maaliif jennaan qorataan walaloo jaalalaa 50 qopheessine 50 irraa immoo 6 qofa dubbisne ganaa 40 hafaa isa immoo torban hin geessinaa jedhee ani immoo hanga siin isaatii walaloo dubbisuu kun kala geessan hin barbaadu asumatti hin barbaadu waan ta'eef isaan asumaan jedhu. Kura caala amma maammeen hedduu rakkoo keessa jira. Rakkoo hamaa keessa jira. Hedduu namatti dhaga'ama akka inni keessa jiru. Suutuma suutan akka keessaa baastu abdiin qaba. Manguddoo keenya guma. Obsaan eeggannamtis. Kana gumaarraa abdii muradee kan jira barjaartu. Gumaan liisi gumaan gama qorataa qofa dubbachuu jira. Maaliif akka ta'e beeku yoo waan biraan deeme dubbii yoo afaan qabanillee na dubbadhu jette dubbiin dhugaa qabdu dubbiin edda jarri dubbataa jiran guutumaan guututti otoo mucaan dhugaa qabu afaan cufaa deeman shakkafanaa deema hundi isaaniitu jechuudha ilaalaan ture hanga lufummaa nama afur qofa waan ta'eef naaf hin mijan booda ugguu carraa argatteetti haqa mucaa cuftanii afaan cuftanii mucicha maaf akkas gootan haqa isaa inni haqa keenyaabuu jedhee haqa isaa baasu mucaan kun walaloo fakkeenyaa fi dura 30 ture iyyuu amma 50 idhaaran walaloo 50 san keessa 6 qofatu gadhiifan
Afurtamni guutuun ganaa jira. Inshaallah anatti illee afurtamni surraa immoo manatti aarakaa gubatu manatti hin fedhu. Anillee isii hojiin wala leessuun barbaada. Maammeen illee biqiltuun qorataa wajjin haa wala leessitu hin fedhu. Anillee qorataan biqiltuu waliin haa wala leessuu hin fedhu. Yookaan walaloo san dhaaba yookaan ana dhiisa. Tarii ana filata tarii walaloo filata. Biqiltuullee tarii maammee filatti tarii ammoo walaloo sanaa filattu. Okay. Kunammoo murtee kan Anarratti wal eeggaltu miti yoo jarri walaloo sana wajjin hojjenne kana booda. Fakkeenyaaf biqiltuun nama dhabe akka yaada jettu san waan sababattu yoo qabaatte maammee walaleessaa cimaa sagalee kiiloolee argattee jirti. Wanti isii dirqama qorataa qofa hojii walaleessuu hin qabdu. Qorataan dammoo dirqama ani dubartii